Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Dhaabbileen barnoota olaanoo gulantaa Piroofeesarummaa guutuu akka hin kennine dhorkaman. Gulantaa Piroofeesarummaa muddee tokko bara 2016 akka lakkoofsa Gi'izii irraa eegalee dhaabbileen barnoota olaanoon kennamee fi gara fuulduraattis kennamuu fudhatama akka hin qabne ministeerri barnootaa beeksiseera. Ministeerichi qajeelfama guddina sadarkaa hojjettoota akkaadaamii onkoloolessa 4 bara 2013 akka lakkoofsa Gi'izii irraa eegalee hojiirra kan turee fi raawwii irratti qaawwii irratti mul'atee fooyya'aa akka jiru ibseera. Haaluma kanaan fooyya'insi kun xumuramee dhaabbilee barnoota olaanoo hundaaf haga ergamutti kenniinsa guddina gulantaa Piroofeesarummaa yeroodhaaf dhorkamuu ministeerichi xalayaa adoolessa gaafa 24 bara 2016 akka lakkoofsa Gi'iziitti baaseen dhaabbilee kanneeniif ergeera. Haa ta'u malee ministeerichi xalayaa irra deebiin muddee gaafa tokko bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iziitti dhaabbilee barnoota olaanoof ergeen dhaabbileen tokko tokko dhorkii kana cabsuun haala qajeelfamicha hin hordofne iftoomina kan hin qabnee fi riifoormii mirkaneessa qulqullina barnootaa cabseen gulantaan Piroofeesarummaa itti fufuu isaanii hubanneerra jedha. Gulantaan Piroofeesarummaa muddee gaafa tokko bara 2016 akka lakkoofsa Gi'izii irraa eegalee kennamee fudhatama akka hin qabne kan ibse ministeerichi qaamoleen hooggansa olaanoo fi boordii hooggansaa dhaabbilee barnoota olaanoo haga qajeelfamni fooyya'ee xumuramutti obsaan akka eeggatan hubachiiseera. Ameerikaan daandii qilleensaa Itoophiyaa fi kan gamtaa Imireetota Arabaa adabde. Ministeerri geejjibaa Ameerikaa sababa zoonii balallii xiyyaaraaf hin eeyyamamne irra balali'uutiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa doolaara 400 fi 25,000 akkasumas daandiin qilleensaa gamtaa Imireetota Arabaa Itihaad doolaara 400 adabuu beeksiseera. Murteen adabbii sun kan darbe qorannoo biiroon eegumsa fayyadamtoota aviyeeshinii gaggeesse hordofee kan mudatedha jedheera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa koodii yookaan lakkoofsa addaa United Airlines ofirraa qabu balallii Itoophiyaa fi Jibuutii gidduutti bara 2022 hanga 23tti gaggeesseen kan adabame yoo ta'u, kan Itihaad ammoo gosa xiyyaaraa JetBlue Airways B6 fayyadamuun balallii Ameerikaa fi Imireetota Arabaa gidduutti hagayya gaafa 22 hanga eebila 2023 taasiseen adabamaniiru. Balalliin kunneen eeyyama malee taasifamu eeruun erga akeekkachiifni kenname boodasii xiyyaaronni kunneen balalliitti fufuu qorannoon agarsiiseera jedhameera. Oromiyaatti waggoota 5 darban keessatti namoonni 7,703 sababa HIVtiin du'uun dhagahame. Naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa kana namoonni 157,726 vaayirasii HIV'n dhiiga isaanii keessatti kan argamu ta'uu fi bara darbe qofaa namoonni 10,200 ol dhibee kanaaf saaxilamuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Bara 2016 akka lakkoofsa Gi'iziitti namoota kitila 3f qorannaan kan taasifame yoo ta'u, facaatiin jirus kan waggaa kana qorataman irraa yoo ilaalamu dhibbentaa 0.34 ta'uu eerameera. Facaatiin waliigalaa naannicha keessa jiru dhibbentaa 0.6 yoo ta'u, kunis magaalota irratti dhibbentaa 2 hanga dhibbentaa 3 akka ga'uudha kan ibsame. Godinaaleen facaatiin HIV keessatti hammaatu Shawaa Kaabaa, Gujii Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Gujii, Shawaa Bahaa, Shawaa Kibba Lixaa yoo ta'an akkasumas magaalota akka Moojoo, Asallaa, Adaamaa, Bishooftuu, Amboo, Mattuu, Naqamtee, Shaakkisoo, Roobee, Shaggar akkasumas Jimmaa keessatti akka hammaatu eerameera. Waggoota 5 darban naannoo Oromiyaa keessatti namoonni haaraan 44,993 vaayirasii kanaan qabamanii qoricha kan eegalan yoo ta'u, namoonni 7,703 ta'an ammoo vaayirasii HIV fi dhibeewwan isaan wal qabataniin du'anii jiru jedhe biiroon fayyaa Oromiyaa. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu garee bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fi namoota isaan waliin hojjetaniin isin gantoota faayidaa uummata Tigraay dabarsee diinaaf laatedha jechuun komatan. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu garee bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaan gantummaa biyyaalessaa dabalatee yakka adda addaa raawwataniiru jechuun ibsa baaseen himateera. Erga waraanni Tigraay waliigaltee Piriitooriyaan xumuramee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun filatame as adda bilisummaa uummata Tigraay bakka lamatti qoodamuun wal himachaa fi wal akeekkachiisaa jiru. Torban darbesii wal dhabdee gidduu isaaniitti hiikuu fi obbo Geetaachoo fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay
Finfinneetti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi hooggantoota olaanoo federaalaa biroo waliin mari'atanii ture. Haa ta'u malee gaafa muddee 11 bara 2017 bakka lakkoofsa Giizitti gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hooggantoota bulchiinsa yeroo keessa jiran irratti himata guddaa dhiyeessaniiru. Gareen Dr. Dabratsiyoon obbo Geetaachoo fi hooggantoonni isaa waliin jiran paarticha keessa ari'amuu fi hooggansa bulchiinsa yeroo fi maqaa adda bilisummaa uummata Tigraay qabatanis akka gadhiisan irra deddeebiin gaafachuun dhimmichas mootummaa federaalaa waliin wal mari'achaa jiru. Gareen kun ibsa baase keessatti yaadni pireezidaantii bulchiinsa yeroo fi bakka buusuuf dhiyaate torban 2 keessatti kan ilaalamuu fi dhimma adeemsarra jirudha jedha. Ibsi karaa garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aa gareen adda bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kun obbo Geetaachoo Raddaa fi hooggantoonni isaa waliin jiran garee adda bilisummaa uummata Tigraay irraa fottoqe jechuun erga ibsanii booda faayidaa uummata Tigraay dabarsanii kennaniiru jechuun himateera. Gareen gantummaa biyyaalessaa raawwatee fi faayidaa uummataa dabarsee kennuun mootummaa federaalaaf gaaffii dhiyeessee maqaa gaarii adda bilisummaa uummata Tigraay xureesseera jechuun ibsi kun komateera. Itti dabaluun yaadonni mootummaa federaalaaf dhiyeessan maqaa humna Tigraay kan xureessu loltoota duraanii hidhannoo kan hin hiikkachiisnee fi adeemsa haaromsaa ariifachiisuun humni Tigraay akka hidhannoo isaa hiikkatus godheera jechuun himateera. Itoophiyaatti dhaabbanni boba'aa dhiyeessu buufata boba'aa haaraa amma ijaaramaa jiru boba'aa akka hin dhiyeessine murteesse. Dhaabbanni dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa mootummaan boba'aa biyya alaatii galfamuu hir'isuuf hojjechaa waan jiruuf buufata boba'aa haaraaf akka hin dhiyeessine murteessuu isaa beeksiseera. Dhaabbanni dhiyeessii boba'aa fedhii boba'aa biyyattii irratti hundaa'uun biyyoota alaarraa boba'aa galchuu fi dhaabbileef rabsu murtee kanarra ga'uu isaa xalayaa wiixata darbe abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaa barreesseen ibseera. Dhaabbanni tokkichi Itoophiyaa keessatti boba'aa dhiyeessu kun buufataaleen boba'aa haaraan eeyyama argatanii boba'aan akka dhiyaataniif gaafataa jiran heddummachuu fi buufataalee haaraa kanneeniif boba'aa akka hin dhiyeessine boordiin murtaa'ee abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Itoophiyaaf beeksifamuu ibseera. Hojjettoonni mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa aanaa Majjii kaffaltii mindaa ji'a 3 akka hin arganne ibsan. Hojjettoonni biiroolee mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Oomoo lixaa aanaa Majjii ji'oota 3f kaffaltii mindaa malee turuu addis istaandardii natti himaniiru jechuun baaseera. Aanaa Majjiitti hojjetaa biiroo qonnaa akka ta'e maqaan isaa akka hin eeramne tokko akka himetti hojjettoonni aanichaa ji'a fulbaanaa kaasee kaffaltii mindaa akka hin arganne himeera. Kana malees naannicha keessaa rakkoon weerara busaa jiraachuun rakkoo jiru hammeessuu hojjetaan kun himeera. Buufataaleen fayyaa kan liqiidhaan hojjettoota mootummaatiif tajaajila kennaa turan sababuma rakkoo maallaqaatiin tajaajila kennuu dhaabaniiru. Hojjettoonni tokko tokko mana kireeffatan keessaa baafamaa jiraachuu fi jijjiirraa hojii taasifamaa jiraachuu namichi sun miidiyaa sanatti himeera. Sababa harkifannaa mindaa kanaatiin hojjettoonni hedduu hojii humnaa guyyaa hojjechuu fi muka abiddaa bubeessaa ooluu fi gurguruuf dirqama akka jiranidha kan isaan kaasan. Itoophiyaa keessatti weerarri busaa haaraa namoota kitila 4 fi 1700 ji'oota amajjii 2024 hagayya 2024 keessa mudachuu fi namoonni 918 lubbuun darbuu dhaabbanni fayyaa addunyaa kana dura baasee ture. Weerara mudate keessaa dhibbeentaan 11 kan ta'an immoo naannoo kibba lixa Itoophiyaa keessatti kan mudatedha. Kana malees godinoota akka Gaamoo, Walaayittaa fi Koonsoo kan naannoo kibbaa fi giddugaleessa Itoophiyaatti argaman keessaa rakkoon harkifannaa mindaa wal fakkaataan ni jira. Harkifannaa mindaan kun adeemsa baruu barsiisuu irrattis dhiibbaa guddaa akka kaase kana dura irra deddeebinee isinii gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Biyyoonni miseensa neetoo waraana gara isaaniitti deemaa jiruuf of qopheessuu qabu jedhan barreessaan olaanaa dhaabbatichaa. Barreessaa olaanaa dhaabbata waliigaltee Atlaantikii kaabaa yookaan neetoon Maark Ruut biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an Raashiyaa waliin lola gara fuulduraatti taasifamuu danda'uuf qophii miti yeroon yaadni kun itti jijjiiramu ammadha jechuun akeekkachiisan. Maark Ruut akka jedhanitti taanaan Raashiyaan Yuukireen waliinis ta'een waliin waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa jirti jechuun haalli nageenya amma jiru hammaataa ta'uu fi dhaabbatichi kanaaf of qopheessuu akka qabu dhaamaniiru. Biyyoonni miseensota neetoo ta'anis baasii ittisaa fi waraanaa isaanii dabaluu fi cimsuu akka qaban kaasaniiru. Barreessaan olaanaa kun kan dubbatan Doonaald Tiraamp Waayit Haawus seenuun dura miseensota neetoo ittisaa irratti baasii gahaa waan hin ramanneef Ameerikaan eegumsa kennitu jechuu hordofeeti.
Biyyoonni miseensa neetoo ta'an bara 2024tti waggaatti galii walii galaa biyyaalessaa isaanii keessaa yoo xiqqaate dhibbeentaa 2 deeggarsa ittisa waraanaaf akka baasan waadaa galaniiru. Balaa guddaa Raashiyaa irraa gara isaanitti deemuuf baasiin kun ga'aa akka hin taanee fi kana caalaa barbaachisaa ta'uu dabaluun himaniiru aangawaan kun. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.